Ashamaa harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin qaqqabu jenna. Akkam jirtu? Hidhattoonni Huutii Galaana Diimaa irratti dooniiwwan haleelan eenyu? Dhimma kana irratti waan qixxeessine isin biraan geenya. Haga xumuraatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Huutii jechuun Ansaar Allah yookaan deeggartoota Allah jechuuti. Hidhattoonni kun maqaa Huutii jedhu kan moggaafatan hundeessaa warraaqsa Huutii kan ta'e nama Huseen Al-Huutii jedhamu booda. Hidhattoonni Huutii finciltoota Musliimota Shi'aa lakkoofsaan xiqqaa ta'an Zaydii jedhaman keessaa bahani. Amma qarqara Galaana Diimaa dabalatee kutaalee Yaman harka caalu finciltoota kanatu to'ata. Waraana Israa'eliif Gaazaa gidduutti jalqabe hordofuun Huutiin obboloota keenya Gaazaa deeggarra jechuun misaayilaa fi diroonii hedduu gara Israa'elitti dhukaasuu eegale. Hidhattoonni Huutii amma dooniiwwan daldalaa ulaa Galaana Diimaa qaxxaamuranii gara Israa'elitti imalan irratti xiyyeeffataniiru. Keessattuu ji'oota lamaan darban keessa Galaana Diimaa irratti hidhattoonni Huutii dooniiwwan daldalaa deddeebi'anii haleeluu irratti argamu. Iraan meeshaa waraanaa fi leenjii, teknooloojii diroonii fi misaayilaan garee hidhattoota kanaa deeggarti. Hidhattoota Hamaas Gaazaatti, Hizboollaa Libaanosii fi Huutii Yamanitti Iraantu gargaara. Hidhattoonni sadanuu Israa'eliin akka diinaatti lakkaa'u. Waltumsanii haleellaa Israa'el irrattis raawwataniiru. Bahaa giddugaleessaatti ammoo Israa'elii fi Iraan hariiroo diinummaa qabu. Gareen finciltoota Huutii bara 1990 keessa kan hundaa'e yoo ta'u, malaammaltummaa pirezidantii Yaman yeroo sanaa Alii Abdullaahi Saalaa ittisnaa jechuun hundeeffame. Ameerikaan bara 2003 wayita Iraaq weerarte. Warri Huutii mormii Ameerikaa, Israa'elii fi warra Yihuudootaa balaaleffatu geggeessaas turan. Gama biraan ammoo Hamaasiif Hizboollaan qaama warraaqsa kanaati. Jaarmiyaa dhimma nageenyaa Awurooppaatti ogeessa dhimma Yaman kan ta'an Hishaam Al-Oomisii sababa kanaaf Huutiin dooniiwwan gara Israa'elitti qajeelan haleelaa jedhu. Huutiin akka qaama gartuu diddaa yookaan Axis of Resistance jedhamu kan Iraan hooggantu Israa'elii fi Ameerikaa akka diinaatti lakkaa'an akkasumas diinummaa biyyoota lixaa qaban keessaa tokkodha. Impeeraalistoota diina biyya Islaamaati jedhaniin lolaa jiru jedhe Hishaam Al-Oomisii. Hishaam dabaluunis yaada kanatu gama isaaniirraa dhaga'amaa jedha. Huutiin cimina gama siyaasaatiin kan argatan jalqaba bara 2014tti ture. Kunis yeroo Alii Abdullaa Saalaatti aanuun aangoo kan qabatan Mansuur Haadii irratti fincila eegalanii. Sana booda Huutiin nama akka diinaatti duraan ilaalaa turan Abdullaa Saalaa wajjin waliigaltee uumanii aangootti deebisuu barbaadan. Bara 2014tti hidhattoonni kun mandara kaaba Yamanitti argamtu Saadaa jedhamtu qabatan. Gara boodaas magaalaa Sanaa to'achuu hordofuun pirezidaant Mansuur Haadiin bitootessa bara 2015 biyyaa baqatan. Ollaa Yamanitti kan argamtu Saawud Arabiyaan gama waraanaan dhimma biyyittii gidduu seentee pirezidaant Mansuur Haadii aangootti deebisuuf yaalte. Yuunaayitid Arab Emireetii fi Bahariin illee Saawudii Arabiyaa tumsaas turan. Finciltoonni Huutii haleellaa isaanii ofirraa qolachaatuma harka caalaa lafa Yaman to'achuu itti fufan. Fonqolchi mootummaa finciltoonni Huutii Yamanitti raawwatan wal waraansa hamaa waggoota 9 ol lakkoofsise kaase. Ji'uma bitootessaa bara 2015 keessa biyyoonni Arabootaa xiyyaaraan hidhattoota haleeluu eegalan. Garee Saawudiin dursitu kun Ameerikaa, Yuunaayitid Kiingdamii fi Faransaay irraa deeggarsa odeeffannoo, basaasaa fi loojistikii waraanaa argata. Waraana Yaman keessatti Ameerikaan meeshaalee waraanaa gartuu humnoota waloo Saawud Arabiyaan dursituuf dhiyeessaas turte. Haa ta'u malee mootummaa sadarkaa idil addunyaatti Yamanitti beekamtii qabu biyyattii keessatti deebisuuf yaaliin godhame hin milkoofne. Gartuun hidhattoota Iraanitti hidhata qaban kun Saawud Arabiyaa fi gamtaa Emireetota Arabaa haleelaas turan. Qondaaltonni Ameerikaa fi Saawudii yeroo sana Iraan qoqqobbii daddabarsa meeshaalee waraanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii darbuun meeshaalee waraanaa hidhattoota kanaaf dabarsiti jechuun Iraan himataa turan. Iraan garuu himannaa san haalaas turte. Hidhattoonni kun buufataalee boba'aa biyyoota kanaa otoo hin hafin haleeluu irratti xiyyeeffataas turan. Hidhattoonni Huutii misaayila fageenya dheeraa furguggifamuu fi diroonii hedduun Saawud Arabiyaa fi gamtaa Emireetota Arabaa haleelan. Waraana Yaman keessatti namoonni 10,000tti lakkaa'aman ajjeefamaniiru.
bara 2017 Aliin Abdullaa Saalaa gara garee Saawud Arabiyaa goruuf wayita yaalu ajjeesan. Finciltoonni Huutii hidhattoota warreen Shiyaa Libaanan Hizbollaa wajjin wal fakkaatu. Akka jaarmiyaan qorannoo Ameerikaa jedhutti Hizbollaan tumsa ogummaa gama waraanaa bal'aa fi leenjii bara 2014 irraa kaasuun hidhattoota Huutiif kennaas ture. Huutiin Iraaniin akka michuutti ilaalu. Saawud Arabiyaan ammoo isaaniif diina waloo isaaniiti. Iraan meeshaalee waraanaa hidhattoota Huutiif dhiyeessuun shakkamti. Misaayilota bilaastikaa Huutiin bara 2017 gara magaalaa guddoo Saawud Arabiyaa Riyaaditti dhukaasu Iraantu dhiyeesseef jechuun Ameerikaa fi Saawudiin balaaleffataas turan. Misaayilichi garuu rukutamees kufe. Saawud Arabiyaan diroonii fi misaayila Huutiin bara 2019 buufataalee boba'aa biyyittii ittiin haleele Iraantu dhiyeesseef jechuun balaaleffatteetti. Uummanni Yaman harki caalaan naannoo hidhattoonni Huutii to'atan keessa jiraatu. Kaaba Yaman keessatti hidhattoonni Huutii kun gibira sassaabbatu, maallaqas ni maxxanfatu. Manni maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii ogeessa dhimma warraaqsa Huutii Ahmad Al-Bahirii waabeffachuun akka himetti Huutiin deeggartoota meeshaa waraanaa hidhatanii fi hidhannoo hin qabne 100,000 hanga 120,000 qabu. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii akka ibsetti daa'imman umuriin isaanii otoo loltummaaf filatamuun hin gahin hidhattoota kanatti dabalaman 1,500 ta'an bara 2020 keessa du'aniiru. Hidhattoonni Huutii Yaman qarqara galaana diimaa iddoo dooniiwwan irratti haleellaa banan to'annoo isaanii jala jira. Haleellawwan hidhattoonni Huutii banan marii nageenyaa Saawudii wajjin akka ta'an gargaare jedha Hishaam Aloomisi. Ulaa Baab Al-Mandab ulaa galaana diimaa cufuu akka danda'an Saawudiitti agarsiisuun Saawudiin akka isaan waliin waliigaltuuf dhidhiibaa jiruu jedhe jaarmiyaa dhimma nageenyaa Awurooppaatti ogeessa dhimma Yaman kan ta'e Hashiim Aloomisi. Egaan hordoftoota keenya kabajamoo taatan waa'ee hidhattoota Huutii galaana diimaa irratti dooniiwwan haleelaa jiranii akkanaan qindeessinee isin biraan geenye waan nu hordoftaniif guddaa galatooma. Chaanaalii Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.